Nageenyii fi araarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniifuu abaay'atuu isiniin jecha. Namni viidiyoo kana argite immoo sheer, koppii liinkii akkasumas riipoostii godha. Akka namoonni baay'een irraa baratanitti isiniin jechuun barbaada. Keessumatti immoo ijoolleen keenya alarra hojjettanii warroonni hiriyoota keessanii walitti buutanii walitti qabamtanii warroonni jirtanii fi akka barumsa ta'uu fi akkasumas immoo of eeggannoo akka ta'u jechuudha. Waaqayyo jechuudha hiriyaa gantuu, hiriyaa baalagee, hiriyaa akka kanaa waan namaan kennini isiniin jechuun barbaada. Ittaansuudhaan immoo obboleettii keenya kana waaqayyo lubbuu ishee hamaaru, gumaa ishees immoo waaqayyo abaasu, akkasumas maatii ishee fi firoottan isheetiif jajjabina haa kennuu waaqayyo jechuun barbaada. Obboleettiin keenya kun jechuudha kaleessa hundi keenya akkuma waliin dhageenyetti jechuudha biyya Beerut keessatti namoota 3 ajjeesaniitu reeffa isaanii kukkutaniitu shaanxaa keessa godhanii gatamee jedhamee haasa'aa ture. Haa ta'uyyuu malee nama 3 ni jedhan sun sobadha. Nama tokkodha. Ishiinis immoo obboleettii keenya kana fuulli ishee shaffanamee jiruu fi akkasumas immoo uffata burtukaan kalarii uffattee jirtu kanatu hiriyaa ishee asii gadi jechuudha. Hiriyaa gantuu akkasii waan namarraa qabu. Hiriyaa ishiitu jechuudha. Hiriyaa lamaan isaanii alarra dalagu. Hiriyaa waliin mana tokko galantu jechuudha. Halkan keessa jechuudha. Cuubeedhaan bakka baay'ee wawwaraantee erga lubbuu ishee darbee booda immoo reeffa ishee kukkuttee kiisii baalaatti naqxee mana keessa ol keesse jechuudha. Guyyaa 2 booda gaafa reeffi ishee obboleettii keenya kana foolii fiduutti ka'u reeffa kana kiisii baalaatti keessee turte kana shaanxaatti gooteetu jechuudha. Fuutee yeroo baastu kaameraatu ishee waraabe jechuudha. Akkuma shaanxaa dugda ishee irratti argaa jirtan kana jechuudha. Waaqayyoo hiriyaa akkasii hiriyaa gantuu, hiriyaa nama wajjin nyaattee deebistee nama gantuu, hiriyaa nama wajjin nyaattee deebistee boolla namaa qoffortu waan akkasii kana waan inurraa fageessu, waan isnurraa qabu. Ijoolleen keenya immoo hiriyaan koo anaaf akkatti naa yaaddii, hiriyaa koo obboleettii koo walittiin jaalladha warroonni jettanii hiriyaama keessan sanatu gaafa waa tokko sinirratti argite murtoo akkasii kana sinitti murteessiti waan ta'eef nama kamiinuu hin amanina. Hiriyaan keessan sa'aatii ammaa kana biyya lafaa kanarratti isa si uume duwwaadha jechuudha. Lubbuun obboleettii keenyaa kun kan darbe hiriyaadhuma isheetu mana tokko waliin jiraatantu jechuudha. Akka kana ishii godhe kukkuttee reeffa ishee kiisii baalaatti naqxee fuutee hidhattee bahara irrattidha kan ishiin gatte jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha ijoolleen keenya biliis of eeggannoo cimaa godhaa. Akkasumas immoo warroonni zeegaa biraa wajjin illee maraattanii, warroonni karoora hin qabne, warroonni dhiira irratti akkana wal gootanii, warroonni dhiira irratti lubbuu wal balleessitanii biliis of eeggannoo cimaa godhaa. Waan darbuuf jettanii waan hin darbine keessan godhina. Lubbuun har'a baaste kun, dhiigni har'ati dhangalaaste kuni borsumaan si gaafata waan ta'eef jechuudha. Akka kanatti obboleettiin keenya jechuudha. Obboleettii kana biyya hambaa keessatti hambiste jechuudha. Haadhoo isheetti cakkanteetu biyya hambaa keessatti ishii hambiste jechuudha. Waan akkasii kana nurraa qabu. Ammaaf garuu obboleettiin kun jechuudha to'annoo seeraa jala ooltee jirti. Qorannoon geggeeffamaa jira. Qorannoon sun erga dhumee booda immoo sababa maaliitiin akka isheen ajjeeste immoo booda gadi ba'aa jechuudha wanti suni. Ammaaf wanti jiru kanadha. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya piliis of eeggannoo cimaa godhaa isin jechuun barbaadeeni. Galatoomaa namni viidiyoo kana argitan immoo hiriyoottan keessan baay'ee biraa waliin keessumattuu warroota ala dalaganii fi isin jechuun barbaada. Galatoomaa. Waan gurratti dhaga'uun namatti hin tolleedha. Waaqayyoo hiriyaa gantuu irraa isin fageessu. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko rifadhe viidiyoo kana dhaga'ee jechuudha. Waan baqa ani maal jedhee akkan dubbadhus na dhibee jechuudha. Yeroo ammaa hiriyaatti wannaa ta'a jechuudha. Diina ta'a jechuudha. Hiriyaa yeroo ammaa gantuudha. Osoo si wajjin nyaattu garagaltee si nyaatti jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kan warroon chaanaala kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a warta artis galatoomaa ulfaataa.
Egaa akkuma viidiyoo jalqaba argitanitti obboleewwan kooyi obboleettiin keenya kuni waan isheen jette dhageessanii jirtan jechuudha. Waanuma gurrumatti illee dhaga'uu namatti hin tolledha. Wanni isiniin jedhu keessa hiriyaa shamarranii irraa fagaadha. Yeroo ammaa hiriyaa shamaraati kan si galaafatu. Yeroo ammaa hiriyaa shamaraati wajjin nyaattee kan si galagaltee nyaattu. Hiriyaa dhiiratii miti hiriyaan dhiiraa akkanallee sin godhu. Hiriyaa gantuu odoo wajjin nyaattu odoo mana tokko wajjin teessu har'a garagaltee lubbuu ishee irratti faraddii jechuudha. Akkuma obboleettiin keenya jettee hiriyaa nama 3 ta'anii garuu nama 2 jechaa jiranii isaan kan jiraatan nama 3 akkasiin mana tokko keessa jiraachaa turan jedhanii gaafa jiraatanii micayyoon amma isheen boqotte tuni irraftee bakka isheen raftutti immoo tan isheen ajjeefte suni albeedhanii kukkuttee peestaalii keessa guutee akkasuma yoo isheen guyyaa 2 bulee reeffi sun foolii kennu baastee gatuu osoo deemtu kaameraan qabe bakka bahaaratitti jedhanii jiranii waaqayyoon waan akkanaatillee nurraa haa qabu. Dhugaa waanuma dubbachuun illee baqa baay'ee si saalfachiisa jechuudha. Baay'ee si qaanessa jechuudha. Ilmi namaa kuni agama akka garaa walitti jabaatu ani hin beeku dhugaa rabbi. Harka maaltu jarana lukkuu takkaa qaluun harka lukkuma qalamtee dhuftu tanaa yoo qallu akka wayii kana jijibbina ilma namaa akkamitti akkanatti qalan. Maali garuu gara jabeenya akkamii isinii kenne ilma namaa gara jabeenya akkamii kenne nama tokko tokko dhugaa rabbi akkamumatti isinii kenne gara jabeenya akkanaa akkamitti isinii kenne ilmi namaa keessattuu shamarran dhugaa rabbi waaqayyoon ani hin beeku garaa akkanaa akka isinii kenne dhugaa rabbi. Innaa obboleettiin keenya kuni waaqayyoon lubbuu ishee amaaru boqottee jirti jedhanii duutee jirti kaasilaa qaqqaltee jirti. Akkasuma immoo kan jirtu sun qabamtee to'annaa jala oolti jedhanii jiranii yooka waan seerratti faradee hin beeknu gana wanti itti faradame bahajichaa jiranii ani wanna isinii dhaamu keessaa obboloowwan koo ijoollee shamarranii adaraa keessa ijoolleen nama 2 3 4 galtanii of eeggannoo keessattuu nama yookiin qiimii xiqqoo itti qabdani nama san biraa dafaa bahaa wal biraa bahaa keessaa hiriyootuma shamarranii walitti wal biran taa'ina adaraa keessa gargara facaataa dhugaa rabbii hiriyaa shamaraa jechuun yaa nama hundasumati garuu hundas gaariidha hin jennu hundas badaadha hin jennu garuu akkantooti cakkanuuni hanga fe'illee yoo waanuma fe'illee ta'u akkantooti cakkantanii lubboolee baasuun ara kun gara jabummaa isinii kenne rabbi waaqayyoo namaan kennin dhugaa rabbi. Innaa of eeggannoo godhaa hiriyaan yeroo ammaa hiriyaa gantuu malee hiriyaan gaariin hin jirtu yeroo ammaa jechuudha. Odumas nyaattu garagaltee si wajjin nyaatti jechuudha. Kanaaf adaraa keessa walirraa fagaadhaa jiraadha. Adda keessan jiraadha. Hiriyaan kee uumaa kee qofa. Hiriyaan kee moobaayilii kee qofa. Bakka kanaan boodatti maaluma gootanii hiriyuma kana baafattan. Dhugaa hiriyaan yeroo ammaa gantuu bichaadha. Yoo si wajjin nyaattu garagaltee lubbuu kee irratti faradde akkanatti jechuudha. Innaa waaqayyoon lubbuu ishee amaaru maatii isheetiif jajjabinaa hawwu kan boqatte baay'ee nama gaddisiisa. Laphee nama cabsa.